akkana jeetu ko akkana minamina bicha wajjinin ture ne bira qabamee galee achi bakka maatii birarree deemee maatirree araarsaa wajjinin guddana wajjin oli jaarra jee ne bira galee ni baay'ee asin ture maa waan takka qabatee galee harka wal fuunaa waliin jettanii qaalee walii galtan gaa jalqaba suudiitti wal bartanii hayyee achi suudiitti wal bartaane wal barree biraan katamaa biraa tanan turaan karaa gara katamaa riyaadi kanan jiraa ture gara makaa isa bira dhaqee hayyee achi xiqqoo waliin turre achumaan inni bakka na bira qabamee galee kan qabamee galee inni kan ture asi suudii keessa yoo xiqqaate akkana jee tokko waggaa tokko walakkaa akkana minamina dalagee gaafa asi galoomaa hin qabu ture harka duwwaa galee jechuudha kan waggaa tokko walakkaa dalageerree maatiin jala nyaatanii fitanii ani surruma nama suudiitti dhafatee galee jechuudha inni shukkaan qabdee gadi buufte. Achi ani kanas erga waadaa wanaa galee akkatti maatii kibirarreen hin deema jedhee waadaa walii galee mana ijaaranii waa hunda xumuranii maatii kee araarsanaan jedhee ishi jedhee lafa magaalaa sallaasitti binnee wajjin mana ijaarree xumurree baajaajirree waajaajii wayitirree binnee lafa duwwaa wayitirree akkanatti birmaasii ani arguun jechuudha lafa duwwaa wayitirree akkuma naannomaa sallaa sanitti bitee geeffanne jedhi waa hunda. Haya sumatu maallaquma keetiin jechuudha. Yana amma gaafa nani nan gala jedhee paaspoortii baafadde jechuudhaan paaspoortii baafadde jechuudha nan gala jedheetu ani qaamaan qabu waan ta'eef. Achi gaafa nani paaspoortii baafadduurraa bakka na doorsisuu eegalee akka nani hin galle akka nani galuun barbaadu na doorsisuu eegalee akkuma godhe sossobeetuma itti gala jedhee arrabsoo isaatirree doorsisa isaatirree hunda danda'ee ta'u. Akkanatti bakka ishee waan hundayyuu rakkoon qabu gara maatii deemi jedheeni sossobee gara maatii akka deemu godhe jedhe. Maatii bira deemee. Jechuun maaliifi walloltan guyyaa tokko maatii bira oolee jaarsa erguuf. Jechuun lola maltu fide gaamman tanaati maallaqatti ergitee mana ijaartee. Ingeeluu akka galuun barbaadu inni akka galuun barbaadu. Okay manuma keetiin maallaquma keetiin manallee ijaartee. Akka galuun barbaadu bakka rakkoon asitti akka ani galuun barbaadu. Haya. Waan hunda inni gaafa asii galu surree lama bitta surree lamaas tanuu agarte surree lamaas tanuu agarte miicinee jechuudha miicinee mana hidhaatitti itti finne birrii kaffallee jechuudha suudiin rakkoodha hin beekta mana hidhaatirra deemee nama gaafatuu hin danda'amu surree jiinsii lama agartee miicinee mana hidhaatitti itti finne ishii bichaa qabatee gale birriin waggaa tokko walakkaa dalageerree maatii birriin waggaa tokko dalageerree maatiin akkasitti jalaa daaraa godhanii akkasitti bu'aa ture jechuudha akka duwwaa dhumeetu takkittiin qabateen galee ani birruma kiyaa waan hundaa geeffatee yoo xiqqaate kan waggaa shanii irratti ergee amma waggaa yoo xiqqaate birrii waggaa shanii kana irratti ergee gaafa waggaa ja'affaa jedhu seenu paaspoortii baafadhee inni kir jedhe jechuudha maaliif ani paaspoortii baafannaan maaliif kir jedhe gurbaa kana jedhee maallaqa itti erguudha beeshi. Miskiina. Amma maallaqa itti erguudhaan nani na doorsisaa dhaqee lolaa dhaqee bakka siyyuun beekuu siyyuun barbaadu jedhee torban tokko biloo kana godhaa torban tokko narraa hiikaa torban tokko biloo na godhaa torban tokko narraa hiikaa ture jechuudha. Birii mana irratti erguu dhiifte. Amma biloo kuma na godhaa narraa hiikaa moggaa tokko xumuree. Osoo birii irratti hin ergina moggaa tokko xumuree tanan jira ishee. Amma achumaan dheengaduma dhiyoo kana torbe dabarte keessa gara Addis Ababa deemaatiin kee gara Addis Ababaatti inni immoo gara Anyuutti gara Asallaatti gara Arsiitiin jechuudha. Atiyoo maatiin keessa jiraatan. Maatiin kee gara Finfinnee jiraatan gara Kattaa Buraayoo jiraatan. Nama wayii gara Dubaay gaggeessuuf gara Addis Ababa ol dhufe jedhe. Achii bakka Addis Ababaatti ol dhufte maatii kiyyaa wal bare jedheeni lakkoofsa maatii kiyyaa kenneefi maatii kiyyaa fedhe lakkoofsa isaa kenneefi walitti fide maatii kiyyaa Addis Ababumatti dheengaduma dhiyoo kan. Maatii kiyya bira deemee jaarsa ergu fananii qobbaa jedheeni guyyaa jaarsa ergurree itti meetoo moosseenii biraa gale maatii kiyyarree jechuudha. Maatii kiyya jaarsa ergu fanan jedhee sobeeni kijibeeni biraa galee gaafa maatii kiyya biraa galu birrii waggaa tokko jala deessan as ergitu malee maatii kiyya biraan deemu qaxaroo qabee tanan jira. Ofirree saalfachiisini anarree saalfachiisini dafi birrii ergiinan jedhe. Maatiidhaa qaxaroo qabee tanan jira. Ani bakka birrii hin ergu. Birrii yoo ta'e duraanuu kan liqii irratti hin ergine. Amma birruma ishee akka jirtu hin deemi maatii araarfadhu. Deemii seeraan guutii ani nan galaa. Birrii waggaa tokko dalage kanarree kaan meeshaanirree ergadhee too'ee kan irraa hafte qabeetuman galaani eessayyuu fiduu jedheen jedhe. Akkasitti dheengadda qidaamee kaleessaa kana ture jechuudha qaxaroo maatii kiyya maatiin qophaa'anii jaarsa erga jedhanii sissinnaanii qophaa'anii eeganii maatii kiyyarraa hafeessi.
yan maatii kiyyarraa fi amma ergaan na biraa galee waggaa ja'a tanan jira karaa. Waggaa ja'a. Gara waggaa torbaffatti deemaa jechuudha. Yani immoo kanan jiru biyya kanaa waggaa saglaffaa ergamee karaa waggaa sagalee garuu erga inni na biraa galee amma waggaa ja'a jechuudha. Ishi. Maallee ergite inni maallaqa uummattee ergisaniini manallee ijaarratee manallee ijaaree jechuun maallaqa osoo lafallee bitee manallee ijaaree baay'ee bitee jechuudha. Yeni sumunni ammaree lafa biraa kophaatti bitee jechuudha. Lafa duwwaa kophaatti bitamee hin jira. Inni fuudhee jira moo? Fuudhee isaanii namni fuudhee naan jiru hin jiru. Anumaa fuudhee naan hin jenne akkanumatti bakka birree natti ergitu malee gara maatii keetii hin deemu. Ta'u bakka akkanuma birri mana harka jirtu sanaa fi na naannessaa biloo kana godaa na arrabsa na doorsisa. Birrii duraanii fudhadhee tanan badaa birrii duraanii tirree sin argisiisu daa'imni agartuu akkasitti na doorsisaa jira jechuudha. Amma. Ati maal tana dhageessaa wani isin jiru isa kan dhugumaan jaalataa mire. Jaalachuun hin jaalladha garuu amma irraa goree jira kaayecha bakka akkaan yaadi naa ta'an jiru bakka amma natti isa wajjin jiraachuu nuti arguu isaan fedhuwan. Yoo si faraaramee hoo. Amma osoo anuu araaramee fi maatiin hin araaramaniif maatiin bari qophaa'anii sinnaanii qophaa'anii eeganiini akkasitti irraafe jechuudha. Maatiin hun araaramaniif osoo ani araarameef iyyuu jechuudha. Maatii baay'ee itti qabamanii baay'ee itti rifatan jechuudha maatiin kee hundi. Tamaatillee manguddoo araarsaa beektaa? Yoo isinummaan gartee wayii galtan yoo innummaan gartee gama kan kee hadee butee tamaatillee nagaa maatii manguddoodhaatu araarsaa. Maallaqa kee malee ana nan barbaadu. Ani nan gala jennaan iyyuu lola kaase duraan nagoomaa wajjin jira. Wajjin jiraataa ture waliigallee gaafa ani paaspoortii baafadda bakka natti jijjiiramee lola kaase jechuudha. Inni ka barbaadu ana osoo hin taane maallaqa qarshiidha kanaan. Mee hundaafuu. Kun immoo namni nama ka danda'amu miti. Kana maal beektaa akka gartee namni shamarran keenya gartee irraa gartee wanni baratu. Kana maal beektaa akka gartee uummata keenya irraa gartee maaliif yeroo hedduu akkuma kee kanatti gartee Dengaddalee takka na dhufteeti ilmoo narraa dhaleetti gartee narra dhiisii deemee na jalaa badeettee dhufteedha hedduu keessa dhalaa hedduu shamarran keenya hedduu keessan dhufe na bu'aa jira jechuudha. Ani qaamanuu gaafa nufe gartee qaamanuu si argee too argaa dabarfatuun hin danda'a rakkoon qabu yeroo dhiyoo keessatti dhufu. Ani qaamanuu dabarfatuun hin danda'a rakkoon qaamanuu si argee waa waggaa shanii dhiisii waa waggaa fayyaa qaban diddamaatu ni dhaba garuu namni gartee waa waggaa shanii dhiisii waa waggaa diddamaatu ni dhaba. Rabbiin yeroo takkatti gartee dachaa godheesiif kan. Inshallah Rabbiin gartee walitti isin argisiisu yaadina ati garuu hin dhibbatin. Waan akkanaa jira dhugooti hedduu nama rifachiiste obboleettiin tuni Rabbi akkasidha baasuu fi viidiyoo kanarraa gartee gorsa guddaa akka irraa fudhatan abdiin qaba. Ijoolleen dhiiraa immoo hundallee miti namni hamaan namni gartee badaan tokko ijoolleen dhiiraa keessallee ni jira. Isinis gartee nama keessan gartee namatti dhiyaatan gorsaadha. خرب الدبسة منذ جعل مو فيديو خنا رجعته برمسك فلتن أبدين كبا وبليت نمو دعاء قرآن في ربي قرته كسينا ربي هدي بسوف جاتي دعاء قرآن في فيديو خنا مو لايك قرآن أكثر قرته نمو ده بريغوف شير أكسم قرآن يوتيوب بيخاني قرته وان قرته برمسك برتن إرجع قرته مدنو يوكا باترس نقول نماذا سنكسر مسا سكنتاتي أنا قرته إنقلت جانتي نجار نفتورا